Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaaba akkam jiru har'a qophii keenya seenaa goototaa wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Qophiin seenaa keenya Haaji Aadam Saaddoodha. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Haaji Aadam Saaddoo namni hedduun iccitii qabsoo Oromoo liqimsuu isaaniin beeku seenaan qabsoo isaanii hedduun hin baane jira jedhu ilmi isaanii barreessaa Muusaa Haajii. Haaji Aadam Saaddoo bara 1877 godina Baalee aanaa Gobbaa ganda Daraaraa Magiidaa jedhamutti dhalatan. Haaji Aadam xiqqeenyarraa qabanii waggoota 400 lafarra jiraatan keessatti qabsoo bifa garagaraan gaggeessaa turaniiru jedhu ilmi isaanii barreessaa seenaa ta'an Muusaa Haajii. Waggaa 15-18 irraa qabanii diddaa gabrummaa keessa kan seenanii gaafa weerartoonni Minilik Baalee qabattu nafxanyummaan biyya keenya keessatti fudhatama akka hin arganne ummata kakaasuun ture. Bara Haayile Sillaaseettis Baaleen Harargee waliin walitti qabamtee yeroo bultutti gaaffii ofiin buluu qaamaan dhaqanii mootii Haayile Sillaasee gaafachuu isaanii ni yaadattu. Baalee Gobbaatti maaltu ta'e? Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana akka bulchinu Rabbitu nutti kennee jettee dubbatte. Yoo galmee biyya Oromiyaa bulchuu Rabbi irraa fudhattu kana Baalee keessatti argite? Boodas mootiin Haayile Sillaasee Baalee daawwachuuf yoo buufata xiyyaaraa dhufan hundi namaa gadi jedhee yoo simatu Haajii qofatu dhaabbate jedhu. Yeroo gaafatamanis ani Rabbiif malee namaaf gadin jedhu jedhani. Dhimma abbaa lafaa fi biyya ofii kan ofii gochuu irratti qabsoo gaggeessan laaffisuuf jecha badhaasa Haayile Sillaaseen qopheessanii fi diduun gootummaa isaanii ibsaniirus jedhu ilmi isaanii. Maqaa federaalummaatiin kaabbaa fi badhaasa adda addaa yoo kennaniif wayita sana dalloo irratti lolli deemaa waan tureef ani fudhadhu kobbortaas ofii bitachuu nan danda'a jedhanii jedhu ilmi isaanii seenaa qorataan obbo Muusaan. Haajiin akka qabsaa'ota durii hedduu qawwee ittiin amanan qawwee takka dhukaasaniin beekan wanni bilisa nu baasu mataa jijjiirramaatii jedhu turan. Qabsoon hidhannoo qonnaan bultoota Baalee wayita finini garuu qabsoon kun bifa bittinnaa'een galma hin ga'u jechuun kutaan biyya giddu galeessa qabsoo kanatti akka makamu miseensummaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti qabaniin qabsoo godhamu walitti hidhuuf ka'ani jedhu obbo Muusaan. Qabsoon hidhannoo Baaleetti eegale Finfinneettis akka cimuuf xalayaa hoggantoonni qabsoo Baalee barreessan Jeneraal Taaddasaa Birruunfaa ga'uuf yoo ergaman namoota tikaan butamanii bakka amma Ma'akkalaawii jedhamutti tursiifamanii wayita turetti seenaan namni hedduun ittiin isaan yaadatu raawwatani. Achittis iccitiin xalayaan barreessanii fidan akka hin baane mana fincaanii deemanii liqimsan. Yoo isaan deebi'an poolisiin afurii sakatta'anii Haajii hidhuu dadhabanii achiis shugguxiin yeroo hedduu harkaa hin dhabamnee fi albee harkaa kufe. Xalayaa Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Jeneraal Huseen Buneen barreeffamee fudhatanii dhufanii iccitii qabsoo Oromoo waan qabuuf liqimsuu isaanii namoonni seenaa qoratan hedduun ni yaadatu. Xalayaan barreeffamee ture qabsoo hidhannoo kana akkamiin wal gargaaranii galmaan gahuu akka qabani kan akeeku akka ta'e obbo Huseen wanna iyyaafatan irraa
kitaaba isaanii seenaa waan garaa nu baate jedhu irratti katabuu himu. Mana fincaanii yoo dhaqanii deebi'anii namoonni tika isaan qabanii turanii ragaalee fidanii dhufan akka itti kennan gaafatanii achi sakatta'uu obbo Muusaan himaniiru. Haajiin garuu xalayaa san liqimsanii waan garaa nu baate garaatti deebifannee jedhanii jedhu. Iccitiin dhokate kuni maal akka ta'e Oromoo hedduu biratti hin beekamus jedha. Haajiin dubbii isaanii keessatti waan garaa nu baate malee waan garaa na baate hin jennis jedhu. Haaji Adam Saaddoo qabsoo ummanni Baalee sirna mootii Haayile Sillaasee irratti taasisaa ture keessatti nama qooda adda durummaa qaban turan. Boodarras miseensa boordii waldaa Maccaa fi Tuulamaa ta'uun hojjetaa turan jedhu pirezidaantiin waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan turan Dr. Gammachuu Magarsaa. Waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi Oromoota Baalee fi Arsii gidduutti riqicha turan jedhu Dr. Gammachuun. Wanni Haaji Adam Saaddoo irraa baratamu maali? Dhugaadhaan ummata Oromootiif dhaabbachuu. Haaji Adamiin dhugaa dhaabbataniif irraa dabsuuf yeroo hedduu lafa maallaqaa fi waan garagaraan yaalanii dadhabani. Haaji Adamii nama homaa tokkoonuu sobamu miti. Haqa ofiitii fi nama dugda duubatti hin deebinedha. Murannoo of kennuun kaayyoo qabatanii fi dhaabbachuun Haaji Adam bara 1981 wayita lubbuun darbanii bakkuma dhaloota isaaniitti awwaalamani. Seenaan isaanii garuu dhalootaan yaadatamaa jira. Bakka dhalootaa isaaniitti manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa ijaarramee jiru maqaa isaaniin akka moggaa'u ta'eera. Baankiin Intarnaashinaala Oromiyaa damee isaa magaalaa Gobbaasii Haaji Adam Saaddootti moggaaseera. Buufanni leenjii teeknikaa fi ogummaa magaalaa Gobbaatti argamus akkasuma maqaa isaaniin seenaan isaanii awwaalaan ol jiraachuu isaaf ragaadha. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa qophii seenaa goota Haaji Adam Saaddoo asuma irratti xumurra. Guyyaa biraa seenaa goota Oromoo kan biraa wajjin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isin jaalanna. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa isiniin jenna. Dhugaan Oromoo inuma baha gara fuulduraatti.